Nuti dhuguma peenteedha. Dhuguma peenteedha nuti. Moo dhuguma maqaa kiristaana jedhamu kana kiristinnaa kaa'amee kiristaana baay'eetu jira. Dhuguma nuti kiristaanota kiristaanota jedhamanii beekamu. Kanaaf fuula waaqayyoo duratti maaliin beekamu? Tajaajilli kun kiristaanota jedhamanii beekamnaadha. Fuula waaqayyoo duratti akkamitti beekamna? Waaqa kanaan isinii waaqa kiristaanotaa jettu beektumoo yeroo tokko tokko iddoo tokko tokkotu jira. God of the Bible jedhu namooti baay'een waaqayyoo isa macaafa gurguraa jechuudha. Macaafa gurguraa keessatti beekamu. Maaliif sabni keenyas waaqa jedhee waaqa gurraacha jedhee waaqeffate? Waaqayyo kun maaliin adda baasu? Waaqayyo kun anaaf isiniif maali? Maal qabna nuti? Hidhati keenya maalini waaqayyo wajjin? Hidhamtuuti qabna maalini? Isa jiru. Inni jalqabaa maal? Firummaa maalii qabna nuti waaqayyo wajjin? Firummaa keenya beekuu qabna waaqayyo wajjin. Hariiroo akkamii immoo qabna waaqayyo wajjin? Firummaa maalii qabna waaqayyo wajjin? Hariiroo akkamii qabna waaqayyo wajjin? Hariiroo qabnas beekuu qabna. Isa keessatti nuti eenyu? Eenyummaa ofii beekuun baay'ee barbaachisaadha beektu. Amma sabni keenya akka sabaatti jechuudha. Saba guddaadha. Sabaatti saba guddaadha. Inni tokko tokko maqaa mootummaa jira. Saba isaatiif inni immoo saba isaa waraana. Saba isaa ajjeesa. Saba isaa cunqursa. Saba isaa irraa waan baay'ee fuudha. Malaamaltummaa hedduutu jira waan ta'eef. Saba isaa keessa jiraata garuu saba isaa saama. Saba isaa keessa jiraata saba isaa ajjeesa. Saba isaa bira gurees warrummaa diina hora saba isaatiif miidhuudhaan diina hora saba isaa wal cabsuu wal balleessuu baay'ee argisiisa. Garuu kan saba kanaa jedhamee yaadamu. Maqaa saba kanaatiin waan baay'ee argata. Inni kaan faayidaa argata, inni kaan maqaa argata. Inni kaan humni argata waan baay'ee keessa. Eenyummaa achi darbee jirtu tokko qabna. Firummaa achi darbee jirtu tokko qabna. Hariiroo sabni jiru kan irratti fagaatee deemu tokko qabna. Hariiroo keenyas firummaa keenyas jireenya keenyas ilaaluu qabna beekna. Walitti qabamatu jiraata nasiiti. Maaliif akka walitti qabamu beekaa namni kun? Maaliif akka walitti qabamu? Eenyu gatiitiif walitti qabame? Walitti qabame kun iyyuu waan inni? Namni maal hojjetaa waldaa kiristaanaadha? Nama kanarraa yommuu namni maal hojjeta? Maaliif jiraata lafa kanarra? Bu'aan inni jiraatuuf maali? Gama guddifti deebilee ni haa ilaallu. Waaqayyo gaafa nama uume akkamitti nama uume? Oromoo jedhee uume? Amaara jedhee uume? Oromoo jedhee uume? Waaqayyo jedhee uume? Itoophiyaa jedhee uume? Ameerikaa jedhee uume Waaqayyo? Maal fakkeessee uume Waaqayyo? Magaalaa kun gurraacha godhee adii godhee uume noo? Itti raakamu. Seera uumamaa wanti dubbatu Waaqayyo gaafa nama uume. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irraa akkas jedha. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uumedha. Akka bifa Waaqayyootti isa uume. Lakkoofsa 26 kana yoo ilaalle kana booddee Waaqayyoodha. Kun ta'a. Akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti simbirroo fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti qe'ee irratti bineensa lafa hundumaa irrattis mukaa lafarraa hundumaa irrattis mootummaa akka baataniif jedhe. Akkasitti egaa Waaqayyoodha.
akka isaatti nama uume. Waaqayyo kan nama uume yommuu keessa bifa isaatti nama uume. Kan uume eenyuyyuu miti Waaqayyo. Gaafa uume Waaqayyo bifa isaa maaliif kenneefi? Bifa isaa gaafa jennu kalarri isaa, istiraakcharii isaati. Kana kan nuti keenya hin beekna. Waaqayyo maaliif beekamaa? Maaliif mul'ata bifa isaa kun? Maal fakkaata Waaqayyo? Amanee yaallee beekna kana. Ilaallee beekna ala. Gaafannee beekna ala osuma deemnu jireenya keessa. Isin gaafatanii jira. Waaqayyo akkasitti gaafa uume lafa kanarratti namni Waaqayyoon bifa Waaqayyoo fudhatee, amala Waaqayyoo fudhatee, yaada Waaqayyoo fudhatee, Waaqayyoo wajjin tokkummaa qabaatee isatti uumame amma isin ijoollee qabu. Ijoolleen keessan gaafa ijoollee godhattan, ijoolleen keessan amma gaafa guddatanitti maatii keessan keessatti isintuu itti gaafatamummaa qaba ijoollee keessan guddistu. Gaafa guddistan maaliif guddistu ijoollee keessan? Isin keessaa eenyu ijoolleen isaa akka biyyee taatu kan guddisu? Isin keessaa eenyu ijoolleen isaa akka nama ajjeestuuf kan guddisu? Ijoolleen isaa akka achi gadi ba'anii waan hin taane godhaniif namni ijoollee isaa guddisu jira? Isin guddisan. Akka isaan nama ta'an, akka ilaaluu jedhe, akka isaan nama ta'amneef guddisu. Ijoolleen kun guddatanii amma gaafa guddatanii amma bara kana biyya kana keessatti yoo ilaaltan ijoolleen ganaa shifummaa isaatii ka'anii meeshaa biyya keenya meeshaan ijoollee bira qabu. Meeshaa itti kennan akka isaan inni dhokaasan yoo barsiisu. Ijoolleen tun fakkaanni. Ijoolleen kun sagalee meeshaa dhagoon isaan irra jiraatu sammuu isaanii ifuu gaarii miti. Amma isa kaasuun miti yaani. Waa'ee kaayyoo nuti uumamne. Waaqayyo jireenya koof jireenya keessan keessa wanta inni kaa'e wanta silaa isa mul'isuudha. Maaliif nuti bifa isaatiin uumamne waan ta'eef. Namni ilaalu, bineensi ilaalu, hundumtiyyuu bifa Waaqayyoon sana nama keessatti argatu ni sila. Walii isaa keessatti bifa walii isaa keessatti bifa Waaqayyoo argatu walii isaa keessatti. Garuu kun hin taane gaafa jalqabaa hariiroo sila Waaqayyoo wajjin qabu namni tokkichumaan itti jite. Badaan ture namni. Kana booda bineensa dhaga'uu jalqabe. Waaqayyoon dhaga'uu dhiisee bineensa dhaga'uu jalqabe. Waaqayyoon dhaga'uu dhiisee dukkana dhaga'uu jalqabe. Waaqayyoon dhaga'uu dhiisee isa Waaqayyootti hime ilaa kanaan godhu akkasitti jiraadhee itti hime dhiisee karaa mataa isaa deeme. Garuu hariiroo inni qabu ture gara jalqabaa sana bineensa Waaqayyoo fuuldura dabarsee dhugu. Maaliif itti kennaa hundumaa kan libituu itti kenna. Waan lama jiru kan itti kenneefi waan lafarraa jiru gaafa bittuu amma gaafa iddoo qorratti bitta asaayitti kennanii fi bineensuma dhukkubsatee fuudhan adduun dura darbee tokko bineensaatti maqaa kenne. Addaam akkas jedhamu taa'ee maqaa kenne. Amma gaafa bittee kan isa deemtan maali isheen akka qeerransaa jedhu akka qeerransaa ishee godhate. Maqaan suni amala bineensichaa bakka bu'ee jira. Akka leencaa godhatti. Akka yoo biraa barreessi. Maqaan kun eenyummaa maqaan kennuuf kuni kaaraakterii bineensa sanaa bakka bu'a. Maqaan kennameef kun. Gooftaadhaa fi maqaa caalutu kennameef maasaa gurbaan ishee hundeessuudha. Bineensa maqaan kenname kooga. Gooftaan maqaa caalu kennameef maqaan isaaf kenname maal jedhama? Maal jedhama gooftaan maqaan kennameef? Almee hojii isaa hojii wal fakkaatu maqaan kennameef maal? Yesuus jechuun maal jechuudha? Fayyisaa. Waa'ee Yesuus Kiristoos gaafa ka'u fayyisaa maaliif gadi fayyisuuf? Maqaan baay'ee kaasuu dandeessu oolchaa gatiin oolchuuf. Furii gatiin nu furuuf. Furii lamee gatiin nu furuuf. Agartaniittu abbaa bara baraa gatii tabbaa ta'eef. Sabaa duubaa ani eeggale. Ani eeggale. Mee sadan sanitti irratti ani eeggale. Ani dhubaale. Ani seeggale. Ani talaale. Agartuu ani
Amma baay'een keessan ati eenyu beeksisa hin gaafas ba'e. Ani inni ture kennaa. Ani maqaan kennameeti. Biyya sana fiisu ati kanaati kana. Assaayimentii kennaa ati akka maqaa kanaatti dhagaa assaayimentii kennaa jira. Gaggeessatti hin dhufna. Aboo kan kennan dhufna irratti qilleensa bu'uumaaf. Mootummaan akka bu'uuraaf aboo kenneef. Anaaf si garbaa yoo kennu ture. Yoo jira si garbaa. Eenyu si garbaa? Maal baddaa? Darbu si garbaa. Jiraa dhuftaa. Waaqayyo qaamii beekuutu. Isin jiru. Waaqayyo qaamii beekuutu akka beekuuf. Agartanii? Akka lafa kana irratti bifa isaa mul'isuuf walii keenya keessaa akka bifni isaa mul'atuuf amalli isaa mul'atuuf walii keenya gidduuti. Akkasuma isaa namni namaa hojii namni qofaan bakka hin taane namni waaqayyo hojii miidhagee qaba. Bifa isaa fudhate waan ta'eef. Waan isarraa itti balaqqeessaa jira. Dhaabbataadhaan. Waan isa keessaa morma biraatti balaqqeessaa jira. Dhaabbataadhaan inni sun akkasii ani ifa nagde. Duwwaa lafa. Amma yoo dabeessa yoo isa beekamu isa ifa bu'aa nagde. Maaliif isa hojii lafa jira. Inni baay'ee malee ifa damee bu'aa dabeera. Inni maal keessaa inni wal keessaa mul'ataa jiru taanaan rakkinni isaa waaqayyoo barsiisa. Bakki isaa sababni isaa eegumsa as keessaa mul'ata. Eegumsa si keessaa ilaala. Aduu naannaa ilma mitiiti. Si keessaa ilma sillaayif. Si keessaa ilma ilma taanaan iddoo aarsaa kanarraa ati faarfattee qaama taasisee deebiisa. Biyyi keessa jiru kanaan gaafa asfaatee faarfatu, gaafa asfaatee kanatti, gaafa asfaatee waas keessaa ba'ee gubaayee kana dukkaneessatu ta'e gubaayee kana irratti ifa gadhiisuu qabda. Gaafa taasiftuu ifa gubaayee kanatti gadhiifamutu jira waan ta'eef yoo ifa keessa jirta ta'e dhaga'u. Kana jecha sirna maatii gaafa faarfattus dubbattus faarfataa fi sirbituun yeroo tokko garaagarummaa qabu. Dhiibbaa godhaa asitti jabaachuu barbaade miti. Gaafa asitti dubbatamu namicha tokkotu nama waaqayyoo gaaf tokko dubbata. Isin akka gootanii namoota tokko tokko godha jechuudha. Makiinaa irraa funaananii makiinaa akkasii taayitii makiinaa dheetu makiinaa akkasii bituu mana akkasii gaaruu maal akkasii bituu barsiisa. Barsiisni isaa beeka namicha tokko biqilee waa'ee ture lafaa waan ta'eef asii eenyu asin beeku ana lafuu jedhama waa'ee ture lafaa waan ta'eef laayinii kee rakkate. Mana akkasii wanti lafa siidaa dansaa inni cuma yoo waa'ee ishee dure. Namicha beekamu waan ta'eef yoo dhaaqu bultii isaa laallama waan ta'eef jiru sinitti kaasee lallabeetu waa'ee waan gabaa argamu. Iski isaa namni waa'ee kennu bal'aa jiraate siidaa dansaa. Fudhachuuf dooftan sirrii kabaja waldaa kiristaanaa. Garuu sana akkanatti kennu musa baraan goon dirqama koo.